lafa qotiisaa inni jiru ooyiruu inni jiru uffata fudhachuudhaaf gara manaatti waliin deebi'inii jedha. Galmi isaan qofa itti fakkaata. Isaan bira ga'uun qofaa miti galmi isaan duuba jira. Daandii sana kan bananidha malee galmi keenya isaanii miti. Rakkichi rakkoodhaa garuu rakkoo kana hiikuun rakkoo biraa keessa nu seensuun qabudha. Amma kan nurratti mul'achaa jiru kanadha. Kanaaf waan foonirra karaa hafuuratti waan lubbuutti eeffadha. Isa mul'anne gaafa abdii taasifannu inni mul'atu akka isa mul'anne hin agarru nu taasisa baay'eetti jechuudha. Ilma Fara'oon jedhamee mootii ta'ee jiraachuudha moo biyya Misir keessatti lakki garbicha ta'ee jibbamee ari'atamee baqataa ta'ee rakkoo cimaa keessa darbee ummata ko bilisa baasee ilma Waaqayyoo jedhamu Haji Waaqayyoo jedhamu naawayyaan jedhu. Difoor woolsii kana cabsitee tullutti ol ba'uu qabdaa jechuudha. Tullutti gaafa ol baatu kana tagartu samii qofaadha. Yookiif agaacha taatee manni ittiin inni ijaaramu yookiif soogidda taatee nuuf hin mi'eessitu walanqattee taata. Manatti uffata raafadheetu jira jedheetoo gara mana isaatti akka hin deebine bakka qotiisa isaatti hafuunni. Kanati biqilchitus kanati facaasu sunis murteessadha. Amma gaa namni abdii kutuu danda'a. Amma Phexros okay beelee of wallaalee kana booda maali dharee abdiin inni qabu maali dharee sagannata irra taa'umsaa maali isaaf fidee jechuu danda'a. Daandii Waaqayyoo kan xaragu kan mijeessudha jedhamee kana xaawwan himameef eenyuuf Yohaannis cuuphaa bira ga'uudhaaf uumama keessaa gonkumayyuu waan hin danda'amnedha. Maaliif kitaaba jedheef ragaa ba'eefira waan ta'eef garuu daandii isaarra jirra akka gooftummaatti of lakkaa'uu hin qabnu akkuma ati jette horii Waaqayyoo daandii Waaqayyoo bannee galma sanaaf qopheessuudha malee nuti galmaa miti. Namoonni baay'ee galma ofii isaaniitiif galma godhanii of yaadu. Ofii isaaniitiif aarsaa dhiyeessu. Waaqaaf aarsaa dhiyaachuu qabu. Kabaja galata dhiyaachuu qabu. Isaa miti. Galmi isaan qofa itti fakkaata. Isaan bira ga'uun qofaa miti galmi isaan duuba jira. Daandii sana kan bananidha malee galmi keenya isaanii miti. Namoonni baay'een immoo kanatti rakkatu laal. Galma kee fi daandii galmaa sana adda baafachuu qabda. Galmi keenya tajaajiltoota bira dhaabbachuu miti. Lallabaa biraa, abboota biraa isaan daandii keenya isaan ittiin deemnudha malee galmi keenya namoonni baay'ee gaafa achi bira ga'an qofa waan hunda waan xumuratanitti fakkaachuu dagachuu hin qabnu jechuufani. Sirrii. Yaada gaariidha. Egaa immoo ittaansuudhaan qabxiiwwan kaasnu akka furmaataatti wantoonni sadii ta'anii jiru. Warri Yihudaa gara gaarotaatti haa baqatan jedha haa dheeffanii namni immoo bantii manaatirra jiru waan ta'e fudhachuudhaaf wanna mana keessa jiru fudhachuudhaaf gadi hin bu'inii jedha. Inni sadaffaan immoo maalidha lafa qotiisaa inni jiru ooyiruurra inni jiru uffata fudhachuudhaaf gara manaatti waliin deebi'inii jedha. Maal jechuu isaati? Nu fayyadu jedheetan maaliif kanneen akka furmaataatti dhimmoota ta'an waan ta'aniif nullee bara kanatti immoo qalbeeffanneetu wanta raawwachuu qabnu nutti agarsiisa jedheetan yaada. Ani dhugaa dubbachuudhaaf Yihudaan magaalota Israa'el keessa jiran ishii takka gosa Yihudaan waamamte. Moggaasni adda addaa abbaadhaan waamamuu ni jira. Akkuma amma biyya keenya keessatti moggaasa naannoo Oromiyaa keessa jiran yeroo tokko yeroo gosa Galaanii nama magaalaa Galaanii. Magaalli Galaan jira. Walisoo gosa Bachootiin immoo Bachoon jira. Maaliif yeroo tokko namni waan akkas yeroo kaastu waan ምንድነው ዘረኛ ነው ሲኛው gosa ammayyaatiin ammayyee jira jechuun waan biraa miti akka salphaatti alaalanii fanjee sirriidha. Gaafa akkas gootu namni waan diigde way waan balleessite godhee si lakki akkas hin jedhu achi keessatti wantoonni ilaaluu qabnu kanaafina Israa'el kan jedhamu Israa'el Yaaqoob irraa miti maqaa Yaaqoob irraa tume Kana'aan yoo jettu maqaa Kana'aan irraa waa biraati miti homtuu hin jiru kanaaf namni akkasitti walaa hubatu jechuufina. Meettaa yoo jettu maali yoo jettu namoonni akkasitti yeroo Oromoo yoo jettu amma waanuma wayii Oromoo wayii walitti fiddee jettu lakki maqaa Oromoo waan jedhamutu namatu jira. Ijoollee isaatitu maqaa Oromoo yoo jettu amma waanuma wayii Oromoo wayii walitti fiddee jettu lakki maqaa Oromoo waan jedhamutu namatu jira. Ijoollee isaatitu maqaa isaatii waamame maal fiddee waan biraa sirraa siin bareedu utuu waan biraan ta'a jette. Inna Yihudaan akkas inna namoonni Yihudaa keessa jiran gara gaarotaatti baqatan. Gara gaaraatti baqatanii gaarri yoomiyyuu taanaan ol ka'iinsa qaba.
Kanaaf ati waan itti baqattu tokko murteessaadha. Eenyutu baqataadha. Yeroo baay'ee kan du'a sin oolchine ittiin eessitu meeti. Kan eessuu qabdu waan humna qabutti. Ammas taanaan hiikni akka barumsa mana amantaa keenyatti gaara kan jedhaman qulqulloota. Namni gara dakaa jiru kara ol ka'insa abbootii keessa gurguddootti ol ka'aadha. Isaan isin yaa kadhatanii isaanitti eeffadhaa jechamaa jira tokko. Lammaffaa akkuma gaarri yoomiyyuu taanaan amma Addaam yeroo balleessu qaxala isan oolchine jalatti okate. Balasii jalatti ilaala. Yoo roobni roobees baala Adaamiiti moo maali? Itti aansees immoo otoo aduun immoo jabaates isa oolchuu hin dandeessu. Gaafa gaaratti kennitu garuu diina kee gara jettee ilaalta. Ati diina ol jirta laal. Fedhii foonii keetirraa kara afuuraatti ol bahii. Fedhii addunyaa kanarraa kara addunyaa isa bara baraatti ol bahii. Waan addunyaa xixiqqaa kanarraa kara addunyaa isa guddaa isa mul'atutti ol bahidha. Isa waan bara baraatitti. Kanaaf yeroo baay'ee gorsi kun ajajni kun kan nu kenname jireenya afuurawaa keenya kara dhawaataan ol guddifachuu akka qabnu. Kan biraa gara tabbaatti dheefuun mataa isaatiin rakkoodha. Rakkoorraa baqachuutti kara rakkootti deemuu qabdu. Amma yoo ilaalte tulluun dhaabbataadha bahuudhaaf nama rakkisa. Nama dadhabsa. Ammas ati kan bahuu qabdu waan foon kee dadhabsee afuura kee onneesitti toru. Jireenya bara baraa sii laatutti ol bahii. Mucucaattee gadi hin dhufini tokko. Lammaffaa kabaja argatteerta kara kabajaa sanatti koottu. Kara ilmoo waaqayyoo ta'uutti koottu. Yihudaa yoo taatu sanyii lakkaawwatta. Kara tabbaatti yoo deemtu immoo sanyii waaqayyoo taata jechuudha. Sanyii hin banne irraa dhalattaniirtu. Kanaafuu kara sanyii hin bannetti, sanyii badurraa kara sanyii hin bannetti, jireenya foonirraa kara jireenya afuuratti, yeroo irraa kara bara baraatitti akkasitti ol bahaadha. Hojii addunyaa kanarraa kara hojii isa dhugaa isa waaqayyootti ol ka'aadha jedha. Karanitti eessadha. Maaliifin dhufuunsaan ol waan ta'eef addunyaa nuun fayyane namoonni baay'ee addunyaa kanarratti dhamaanee waan akka qabannee hin deemnu. Dhiisnee deemta beekta. Waan dhiistee deemtu sanarratti miti kan dheefuu qabdu. Dhiistee kan biraa hafuu hin dandeenye kan jireenya bara baraatiif of qopheessu. Kanaaf waan foonirraa kara afuuratti waan lubbuutti eeffadha. An akkasittan irratti yaada kennuu waan hin danda'us barumsi mana amantaa teenyes kan nu barsiistu wantoonni amma gorfamnis kana jedhee fudhadha. Egaa durattis kan kaastan wajjiniin hidhatanii qaba. Daawit yemmuu wajjiniin rakkoo keessa seenutti gara tulluutti dheefuudhaan miidhaa isarra ga'u jalaa baraarameera. Nus miidhaa jireenya afuurawaa keenyarra ga'urraa afuurawaan ol ka'uudhaan jalaa baraaramuu dandeenya malee afuurawaan gadi bu'uudhaan rakkoo afuurawaa furuu hin dandeenyudha. Amma yeroo baay'ee mana kiristaanaa keenyattis jireenya kiristaanummaa keessattis rakkoowwan mul'atan kanadha. Rakkoo afuurawaa nu qunnamu daandii afuurawaatiin hin hiiknu gadi buunee hiikna. Qorumsoota nu qunnaman gadi buunee daandii nurraan eegne ni hiikuudhaaf yaalla. Daandiin sun garuu ammas rakkoo ni hiiku. Jechuun jaalalaan wanna hiikamuu qabu jibbaan hiikuudhaaf yaalla. Waliigalteedhaan mari'achuudhaan wanna hiikamuu qabu lolaan hiikuudhaaf yaalla. Rakkichi rakkoodhaa garuu rakkoo kana hiikuun rakkoo biraa keessa nu seensisuu hin qabudha. Amma kan nurratti mul'achaa jiru kanadha. Rakkoo tokko hiikuudhaaf jenneetu ayinumaayyuu rakkoo walxaxaa keessaa bahuu hin dandeenyetti gadi bu'aa jirra. Maaliifii dhamaatii sana waan hin barbaanneef kana tamma jettee sanu jira miti gara tulluutti bahuun mataa isaatiin afuura si kuta baay'ee si dadhabsa baay'ee nama dhamaasa dhugaa dubbachuuf waan salphaa miti fooniif kan gorfamne. Jechuun akka rakkoo jalaan waasuu danda'a malee foon keenyaaf waan salphaa waan laayyoo miti. Isa waan hin barbaanneef namoonni isa salphaa sana isa fooniif salphaa ta'e sana filatu hin hubatanii jireenya afuurawaa isaaniitti irratti dhiibbaa isaan irraan geessisu lubbuu isaaniitti irratti dhiibbaa isaan irraan geessisu. Lubbuun keenya yoo miidhamtu nutti dhagaamu yeroo baay'ee jireenya afuurawaa keenya yoo miidhamu wanta invisible ta'e waan ta'eef yaa'u isa mul'anne kana abdii taasifanna miti. Qorumsoonni naannawaa keenya yoo marsan wanni waa'ee ta'u wannuma qabamuu fi wannuma nyaatamu wannuma dhugamu wannuma perishable ta'e kana materialistic ta'e kanatu nu guutee jira akka nagarre jechuun amma Poopshinoodhaan kan isaan jedhan jira the four walls addunyaan kun nuuf the four wallsidha girgiddaa afur karaa afuriin
gara itti ilaaltu hin qabne jechuudha. Kanneen cabuu qabu. Before wallsii kana cabsitee tulluutti ol ba'uu qabdaa jechuudha. Tulluutti gaafa ol baatu kan agartu samii qofaadha. Kallattiidhaan akka waaqayyoodhaan waliin qunnamni wanti si daangessu gonkumayyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu rakkoo baay'ee duubatti dhiistee dabarte jechuudha. Dabarta kana Phaawulosis ni jedhamiti isa duubaa kiyya dhiiseen isa fuulduraa kiyya qabachuudhaaf deemaa jedha. Nagariin deebiinaa dabara amma waaqechi kan jechaa jiru. Hafuuraan ol baataniirtu mucucaatinaadha. Mucucaatinaadha. Sirriidha yaada gaariidha. Qabxii lammaffaa nuti kaasnu namni bantii mana isaarra jiru waan manicha keessa jiru fudhachuudhaaf gadi hin bu'ine. Amma gaalaala waan manicha keessa jiru si barbaachisuu danda'a. Si fayyaduu danda'a. Oduun kana fudhadhe otuun akkana godhe eenyutu natti yaadatamaa haadha warraa Loox hin garagalinii jedhamte garaa ishee nyaatee mandarrii fi qe'een ishee akka Abrahaamitti dhiistee bahuu dadhabdee yookaan immoo akka Looxitti dhiistee bahuu dadhabdee garagaluu isheetiin miidhaan ishee irra ga'ee jira. Kanaaf wanni garaa nama nyaatu numa jira. Garuu akkamitti wal simsiisuu dandeenya? Wanni mana keessa jiru foonii nama barbaachisaa jechuudha fani. Wanti baaxirraa yookaan sagannatarraa bantiirraa nama buusu wanti baay'ee nama jeequ xiinsammuu namaa wanti fudhatu hin jira. Akkamitti kana keessa darbineetoo bantii dhuma manichaa sanarratti haga dhumaatti ciccinee itti fufuu dandeenya? Fi immoo bantiirra turaa jechuun isaa maal jechuu isaati? Maal akka ta'e amma yeroo ati naa kaastu namoonni hundinuu wanta tokko yaadachuu qabu. Bantiin inni calqabaa ijoollummaa waaqayyoo arganneerra. Ol ka'iinsa qabna nutti mul'atu malee. Bantiinis akkuma tulluutti ol ba'u ol ka'iinsa dha jechuudha. Ol ka'iinsa hafuuraa. Mataa isaatiin mana keessaa iddoo ol ka'edha. Mana keessa jirta. Maati bakka. Mana keessa jiraattee immoo irraa immoo ol jettee jirta. Situ irra laala jechuudha. Namni bantii irra jiru waa baay'ee laala. Halaala laala. Museen waan waaqayyo irraa argatu tokkorra buloo tamalakkate. Xiyyeeffatee ilaale. Xiyyeeffatee ilaale. Amma bantiirra namni jiru nama xiyyeeffatee ilaaluudha laala. Nama ol ka'iinsa irra jiru hafuuraan. Garuu Museen ol ka'iinsa foonis ni qabayyuudha. Mana Fara'oonitti guddatee ilma Fara'oon jedhamuu ni danda'a. Mootii Fara'oon ta'uu ni danda'a. Ol ka'iinsa sanaa mannaa ol ka'iinsa ijoollee waaqayyo saba waaqayyo waliin ari'atameetoo waaqa biratti immoo ol ka'uu isaatirra filatee jechuudha. Bu'aa irraa argatu laal. Daldalaadhame Museen yoo laalte taanaan daldala hafuurratti. Daldala yoo jiru amma akkana jedhan immoo akkanaan hin jennee mana. Maaliif ilaa amantaa keessatti namni kamiyyuu bu'aadhaaf xaarrachaa jira. Bu'aan inni argatu han tokko kan ammaa ta'uu danda'a tokko immoo han bara baraatti ta'uu danda'a. Museenis daldala isaa haalaan keessummeessate laal. Fakkeenyaaf kan dhiyoo miti kan laal dhiyootti inni mootii ta'uu danda'a. Biyya Misir bulchuu danda'a. Ilma Fara'oon jedhamee moggaafamee kiraawunii isaa ofirra kaa'ee akka barbaadetti biyyattii sana kirkirsee bituu danda'a. Garuu inni isa caala immoo waan tokko itti mul'ate beektaa. Bu'aa ijoollee waaqayyo wajjiniin garba jedhamanii dhiibamanii reebamanii kan jiran wajjiniin isaa wajjin aarsaa kaffaluun kamturra naa caalaa ilma Fara'oon jedhamee mootii ta'ee jiraachuudha moo biyya Misir keessatti lakki garbicha ta'ee jibbamee ari'atamee baqataa ta'ee rakkoo cimaa keessa darbee ummata ko bilisa baasee ilma waaqayyoo jedhamu raajii waaqayyoo jedhamu naawayaan jedhu sana fidatee lamaan keessa tokko filala. Otoo akka kiyyaatitti ani dhiyoo sana laala. Inni garuu kan fagoo sana laale haga ammaatitti maqaansaa kabajaaf hangafa raajotaa jedhamee waaqayyo wajjiniin yeroo meeqa haasa'ee waaqa wajjiniin ooltee bulteesaa waaqa wajjiniin kakuu waadaa sana fudhate waan baay'ee keessa darbeera. Museen jechuun kana jettee hin ibsitu. Fakkii gooftaa Yesuus Kiristoosiin fakkeeffamuu isaallee itti lallabamaa jira. Wantoota akkasii yeroon sii kaasu inni guddaan waan ati irraa argattu sana hubannoo qabaachuu qabda. Namni ol jedhu namni bantii sanarra taa'e taanaan nama kanaaf maalinni nuti ol ka'iinsa irra jirra yoon jedhu dhalachuu abbaaf haadha keenyaa caalaa hafuuraan Sillaasee irraa dhalanneerra. Namni Sillaasee irraa dhalate gadi bu'ee waa biraa lakkaa'uudhaaf bu'uu hin qabu. Waa'ee qomoosaa, waa'ee sanyiisaa, waa'ee maaliisaa lakkaa'utti gadi hin bu'uu jechaa jira. Kun lakkaa'in gadi hin bu'in jenne malee of hin ibsini hin jenne. Of hin ta'ini miti. Namummaan isaa, aadaan isaa, eenyummaan isaa akkuma eegametti ta'ee garuu sababa sanaan
mana kiristaanaa keessaa bahuu hin qabu. Sababa eenyummaa isaatiin namni waaqarraa fagaachuu hin qabu. Sababa eenyummaa isaatiin kaanis jibbuu hin qabu. Inni maami namummaa ittiin hojjetame keessaa inni tokko namummaa ati nama yoo jettu waan itti hojjetamte keessaa tokko Oromoo ta'uu keeti. Si galtee waan akkasii sanammaa inni meesii wajjin hin jira. Amma garuu isa sababeeffattee ijoollummaa Sillaasee argatte dhiistee waan biraa barbaada gadi hin bu'ini. Nama afuuraa taatee kara fooniitti gadi hin bu'ini. Nama waaqaa taatee kara of eeggannoodhaan otoo jiraachuu qabdu mucucaattee kara cubbutti hin kufini. Kanaaf egaa yeroo baay'ee akkuma amma jedhe namni sagannatiirra jiraatte taanaan carqii barbaada deebi'uu hin qabdudha miti dhaamsi inni kennan. Lubbuu kee fayyisuu otoo qabdu amma immoo fooniif jettee gadi hin bu'ini. Kamtu caala fooniif foon yerooti. Lubbuun garuu kan bara baraati. Akkuma sana foon kee immoo yoo qabaatte taanaan carqii barbaada hin deebiin. Isa dursa hangafamuu qabuuf hangafamummaa kennitee isa ittaanee itti dhufuuf immoo ittaanee itti dhufuu danda'a. Kanaaf kitaabni maal jedha? Duraan dursa mootummaa Waaqayyoo barbaadaa miti kun ida'aa maanni barumsa seeraa keessatti yaadatta taanaan pirinsipaalii fi aksesarii ni jira. Isa hangafaa sana isa muummee sana dhiistee isa dabalata sii kennamuu danda'uuf yeroo kee gubuu hin qabdu. Fakkeenyaaf amma sa'a yoo argatte taanaan aannan shiiti jettee lola biraa saaquu hin qabdu. Sa'aan yoo jiraate taanaan aannan immoo ishiirraa argamu waan ta'eef. Aannan sa'a dhiistee aannan irratti yeroo kee gubuu hin qabdu. Inni duraa aannanuu kan argamu sa'arraa waan ta'eef. Yookiif immoo aannan yoo argatte taanaan dhadhachaa woo hin qabdu. Maaliif dhadhaan kan argamu eenyurraa? Aannanicha. Wantoota akkasii kanaaf wanti namni sagannatiirra jiru carqiin fudhadha jettee duubatti hin deebiin waan guddaan si harka jira jechuudha. Waan nuti hin beeknetu nu harka jira waan ta'eef isa barbaacha duubatti hin deebi'inaadha. Kabaja argattan irratti hin salphatinaadha. Nama afuuraa taatanii duubatti waa'ee foonii yaadinaadha. Waa'ee lubbuu keessan edda argattanii waa'ee foonitti duubatti mucucaatinaadha. Ittaansee carqii caala immoo akkuma Solomoon jedhe wangeela Maatiyos maaliin ifama wangeela Maatiyos boqonnaa 6 irratti waa'ee Solomoon kaasee uffata caalaa lubbuun keessan hin caaltu wantoota akkasii barumsa akkasii san wal bira fiddee yeroo laaltu waan baay'ee irraa arganna jedhee baay'ee gaarii. Maal jedhaa seera duukaa bootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti Phexros ammoo jedha kadhachuudhaaf bantii mana isaanii isa diriirratti ol ba'ee jedha. Mana Qornoleewos deemeti. Qornoleewos ammoo warra alagootaa keessaa yeroo duraatiif nama cuuphame. Egaa kiristaanummaan mana Qornoleewositti gaafa seenu kan Ayihud qofaa otoo hin ta'in kan warra ammoo alagootaas kan uummata hundaa saba hundaa ta'uun ishee kan itti mirkanaa'edha. Tajaajila sana tajaajilee manuma Qornoleewositti gara bantii mana isaanii isa diriirratti ol ba'ee jedha. Ol ba'eetu achi keessatti beela'ee jedha. Bantii sanarratti jechuudha. Bantichi gaa amma golarraa fagoo ta'uu danda'a jechuudha. Gadi bu'uu qabda godicha argachuudhaaf bakka nyaanni jiru miti haalli mijataan hin jiru. Iddoo kadhannaa jira. Of wallaalee jedha achumatti jechuudha. Of wallaaleetu amma gaa namni abdii kutuu danda'a. Amma Phexros beela'ee of wallaalee kana booda maali dharee abdiin inni qabu? Maali dharee sagannatarra taa'umsaa maali isaaf fidee jechuu danda'a? Oggasuma garuu seenaan jijjiirame. Seenaan jijjiirametti mul'ata argee jedha. Amma haga mul'ataa sana ga'uu dadhabna beektaa? Beelli keenyas, dhabsuun keenyas, soomuun keenyas, mankararuun keenyas, qoramuun keenyas mul'ata kanatti dhufuudhaaf. Mul'ata inni muummeen immoo kan duratti ibsaa turre gooftaan Iyyasuus Kiristoos kabaja isaatiin hundaafiyyuu akka hojii isaatiitti laachuudhaaf yommuu dhufu mirga isaatiin dhaabbachuudhaan mul'ata nu ga'u arguudha inni dhumaa jechuudha. Fakkeenya mul'ata sanaati amma sagannata sanarratti ol ba'ee mul'ata Waaqayyo argee jedha. Bantiin Waaqas banamee jedha. Inni iyyuu bantii manaatirra jira. Sagannata manaatirra jira. Bantii manaatirra ta'eetu bantii Waaqayyo arge. Bantii Waaqas banamee Waaqayyoon mul'ata addaa itti agarsiise. Mul'anni inni arge sun inumaayyuu jedhu hayyoonni mana kiristaanaa manni kiristaanaa kan hundaa ta'uu ishee kan agarsiisu. Hunda hammattuu ta'uu ishee kan agarsiisudha jedhu. Kanaaf ani maal kaasuun barbaade steppii dhumatti nama qulqulluun Phexros gara mul'ataa kanatti dhufe yoo agarru dura gara sagannataatti yookaan immoo bantii manaatti ol ba'uun ni jira. Erga ba'ee booda ammoo beela'uun ni jira, of wallaaluun ni jira.
Laalga amma kun amma yoo jireenya hin jiraattu baay'ee ulfaatadha. Ani uffata amma yoo haasofnu daqiiqaa muraasa keessatti seenessanii bira darbuu dandeenya. Day to day activity kee keessatti garuu hedduu si qoruu danda'a. Ciniinnatte kana keessa gaafa darbuu dandeesse garuu mul'ata Waaqayyoo argita, bantii Waaqayyoo si banameetu arguu ni dandeessa. Kanaafuu bu'aa qabeessa sin taasisu sagannata irraa bu'uuni. Egaa amma bu'aa keenya sana ceenetu arguu qabna. Akka Museetti ceeneen argine taanan nu galuu baachuu danda'a. Yookaan immoo akka duratti dubbatte sana qulqullootatti hirkannee jireenya isaanii qabsuura isaanii argine maalumatu isaan hawwatee jira kana jennee icciitii maal rakkatanii icciitii jabina isaanii addunyaa kana tuffatanii waan maaluma argatan jettee ija isaaniitiin ilaalu. Gaafachuu qabda. Miira qabu bara. Akkuma keenya ni beela bara. Akkuma keenya fedhii ni qabu. Fedhii addunyaa kanaa ni qabu bara. Addunyaa kana irratti utuu jiraatanii isaanis bara foon irraa warra uumamanii dhiya bara. Warri isaan barbaachisu hedduun ni jira. Maaltu akkanatti hadheessitu addunyaa kana bilaasha jedhanii tuffataniitoo jireenya bara baraatiif kennan isaan taasise kan jedhu irra deebi'anii gaafachuu fi qabsuura isaanii baay'eetti internalize gochuun keessoo ofiitiin walumsuun baay'eetti barbaachisa jedhee tan hubadha. Egaa gara qabxii isa sadaffaatti haa dhufnu. Qabxiin inni sadaffaa muraasa isaa tuqxeetta garuu wantoota hin tuqamini yoo jiraatan akaasnu jedhee waan yaadeefanii. Amma immoo lafa qotiisaa namni jiru manatti uffata raafadheetu jira jedheetoo gara mana isaatti akka hin deebine bakka qotiisa isaatti hafuunni ooyiruu isaarraa maaliidhaaf galaa jedha. Amma gaa mee yaade amma namni qotee gara mana isaatti galuun inni isa barbaachisa gaafa yaaddu jechuudha. Nyaachuun isa barbaachisa, dhuguun isa barbaachisa, maal isa barbaachisa. Garuu takkaa qotiisa baanan bobbaanan jechuudha. Takkaa bobbaanan hin deebitu miti amma akkuma hawaasa baadiyyaas gaafa ilaaltu bar dhiyana isaanii ganama nyaatanii ba'u bara akkuma jirutti jechuudha. Akka nuti amma laaqana maal jennu kana qaama qotiisa yeroo ammaa beekuu baachuu hin danda'a. Daa'ima ta'ee ta'u himuun argu garuu takkaa ganama baanan dhiyana keenyaatti galgala galte malee hin galtu. Takkaa namni tokko kiristaanummaadhaaf mana isaatii baanan jireenyaaf horaatiif kutatee jira taanan haga dhiittee too hundaafiyyuu akkaataa hojii isaatitti laatamuufitti qotiisa isaati irra turuu qaba malee qotiisa addaan kutee qotiyyoo xamadee hiikee hojii isaa dhiisee lakki uffatan irraa fudhee gara manaatti galuun qabu jedha. Mee maal jechuu isaati fanuuf godhibee barsiisa. Maal akka ta'e beektaa sababni inni dhiyeessellee ilaalte taanaan qonnarra jira. Manatti wanti isa deebisu namni qonna jira calqabe taanaan jireenya namaatiif murteessadha qonna. Manaame yoo ol kaan malee maa ol hin kaatan jedhama. Ol kaatan hin fuudhan. Kanaaf amma inni duraa oomishuudha. Otoo si harkamtuu hin jiraatiin qotattee otoo harkaan qabaatiin manatti yoo deemte waa'ee uffata maalidha. Manatti yoo maaltu si eega maaltu jira homtuu hin jiru akkam yoo jiraate yoo midhaan illee jiraachuu baate kubootatu jiraachuu danda'a akka hin tilmaamutti malee kanaaf waan nyaatamu sana qabattee waan dhugaa sana qabattee otoo jirtu duubatti hin deebi'inidha. Dhugaan si harkatoo jiru sobatti hin deebi'inidha. In dubbannes jenne taanaan mana kan jedhamu manni keenya inni dhugaan ni jira. Kun kan yeroodhaaf itti kireeffannee jiraannu. Dhugaadha. Akkuma kitaaba qulqulluu keessatti ilaallu haati keenya Dubroo Maariyaam mana qabaattee hin jiraan. Umurii ishii waggaa tokko hanga 3tti abbaa fi haadha ishee wajjin jiraatte. 3 hanga 15tti mana qulqullummaa keessa jiraatte. 15 amma ilmi ishii biraa deemutti ilma ishee wajjin jiraatte. Itti aansee yoo inni immoo fannoorra oolu sana qulqulluu Yohaannisiin adaraatti kennate kan kiyya jettee kan keessa jiraatte hin qabdu. Gooftaan Yesuus Kiristoosis bar maal jedhaa simbirroota fi mandhee yookaan goojjoo warra immoo sardiidotaa fi boollatti galan qabu ilmi namaa garuu mana seeneetti keessumaa hin qabu jedheetu. Kana maalifan kana kaasise mana yoo jennus ishiin waan walii galleef mana jennee ittiin himanna malee manni keenya inni dhugaa kan bara baraati. Kanaaf namni qonnarra jiru hojiirra jiru hojii afuuraa qotaa jirta lafa dachee tana qoffortee sirreessita. Itti aansitee immoo irratti immoo facaastee magarsita. Na hawaasa qotamaa jiru. Inni kun ergaansa inni guddaan abbootaaf tajaajiltootaaf dhaamsa kennamedha. Ganaa kara mana koottan deebi'aa. Fakkeenyaaf mana koostee kan Waaqayyooti jettee of kennite boodammoo abbaa koo haadha koo maatii koo jettee kan deebitu yoo taate ati amma wannicha irraa fatteerte jechuudha qonnicha irraa baate. Akkasuma jedha andimtaa irratti akkaataadhuma amma ati jette kanaan hiike. Namni kawaala galee addunyaa kana dhiiseetu addunyaa kana dhiisee gara kawaalaatti galee
wanni gara mana kootti ni deebi'e jedheetoo deebi'u. Sanyii isaa lakkaawwatee isaanitti garagaruuf hin qabu. Hin qabaatu. Akkuma amma sii kaasisan ammoo ati hojii hafuuraa qonna calqabdee namoota meeqa lafa kun jajallaa ta'e sana diriirsitee qoffortee mijeessitee aramaarraa baastee miidhagsitee irratti facaasuu qabdu otoo si harka jiru kanaa duubatti deebi'ee dadhabeera yookiin akkasii waan fedhii foonii keeti. Amma mana kan galtu rafuuf kitaabichi garuu hin rafinaa jedhedha. Guyyaa har'aa keessa dhaamuun himaman keessa hin rafinaadha. Dammaqaadha of eeggadhaadha. Gorsa sanayyuu dagachuudha. Mana yoo galtee yookiin waa biraas eeggata. Kanaaf inni guddaan waan hojiirra jirtuuf hojii kana dhiistee hojii hafuuraa dhiistee karaa fedhii foonii keetitti hin deebi'inidha. Maaliifin akkuma silaatti tuqxe sana haati manaa Loox imala karaa tabba tulluu Zowaaritti Eefaa jedhamtirti. Karasitti imalaa otoo jirtu daandirra geessee garuu abbaa faadha ishii maatii ishii jireenya addunyaa kanaa yaadattee duubatti garagarte. Sana booda dhagaacha soogiddaa taate. Yookiin dhagaacha taate manni ittiin inni ijaaramu yookiin soogidda taatee nuuf hin mi'eessitu walanqattee taata. Kanaaf hafuura tajaajila keessa namni qonna irratti bobba'e qonna isaa sana haalaan qotatee sirriitti bilcheeffatee obsa barbaada namni qotu. Nuffuus hin qabu beekta. Yeroos immoo daangessee miti kan qabaatee jirus. Kanan amma akka hojii mootummaa sa'a kanatti miti. Obsaadha qotee bulaan obsa cimaa qaba beekta. Amanaadhas. Akka amanaatti akka qotee bulaatti immoo amanaan hin jiru. Ijoollee afaan ijoollee isaatirraa shumburaa fudhatee haqee lafatti kenna. Goodatti facaasee deema waaqni nama biqilchee midhaan ganna nyaatee ittiin bahuu danda'u. Kanaaf namni qonna irratti bobba'e nama amanaa ta'uu qaba. Lafti sun naaf deebisti. Maara shaasaa sodaattee miti kan ishiin biqilchitu. Waaqa sodaattiti. Waaqni safuu roobaa lafti safuu magariisaa jedha Oromoon iyyuu. Safuudhaan jiraatti waan ta'eef innaa maaliif kana kaasaa namni qonnarra jiru an milkeessuuf ati haasofteedhaafis facaasteedhaafis sii marguu dhiisuu danda'a. Barsiisteedhaafis hin ta'u nama qalbii namaa hancabuu danda'u gama lachinuu hojjetamedha. Namni dhaga'u sunis namni dhaggeessus yoo wal simedha malee akkasumatti sanyiin hin magaris ni jirame. Gaafa kun deeggarsaan biyya raafaa fiddusan qotee bulaan akkanumatti of dhaarse jechuudha. Sangaan isaatis innis hidhamee eeggala malee hin biqilu. Qamadii darbatee eeggala. Kanaaf kanatti biqilchitus kanatti facaasu sunis murteessadha. Sanyii akkamiiti? Amma sagantaa hafuurarra dhaabbattee kan addunyaa kanaa kan lallabdu yoo ta'e kan foonii kan lallabdu yoo ta'e kan jireenya bara baraa dhiistee kan jireenya yeroo ammaatti kan lallabdu yoo ta'e sanyiin sun waliin simnee kanaaf hafuuraan kaatee siyaasa keessaan waa'ee siyaasaa qofa akkas jettu taanaan amma inni guddaan hojii keenyaan ala iddoo biraatitti dadhabaa jirra. Kanaaf kuni ta'uun qabuudha. Baay'ee gaariidha. Qulqulluun Jeeroom maal jedhu kanarratti uffata Kiristoos kan qabate inni bantii manarraa gadi hin bu'u jedhu. Inni uffata Kiristoos uffatee jira. Kiristoos uffadhaa jedhamne miti. Isa uffanna miti jireenya keenya keessatti jechuudha. Uffata biraa fudhachuudhaaf gadi hin bu'u jedheetu ooyiruurraa uffata dhiisee deeme uffachuuf hin deebi'u. Ooyiruurra jira bakki inni jiru suni bakka kabajamaadha. Bakka imaanaan guddaan isaaf itti laatamedha. Ijoollee koo, maatii koo, jireenya koo, maal koo jedhee kan itti deebi'u otoo hin ta'in jireenyi isaas isa ta'ee jira. Tajaajila isaa ta'ee jira jechuudha. Ijoolleen isaas tajaajila isaati. Maatiin isaas tajaajila isaati. Na tajaajilaaf kutannoon akkanaa akka barbaachisuudha kan hubachuu dandeenyu keessattuu warra barsiisota warra luboota abbootiin immoo irra caalaa imaanaan kun kan isaan irratti laatame akka ta'e hubachuu ni danda'ama. Maal wajjiniin wal qabsiifnee akka laalluun barbaada seete kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 2:1 irraa eegaleetoo seenaan barreeffame ni jira. Seenaa kanarratti uummanni Israa'el dachii isaaniif waadaa galame Kana'aan qabachuudhaaf yommuu deeman basaastota lama erga Iyyaasuun jechuudha. Basaastonni erguu suni booda mootummaan biyya sanaa akka isaan mana dubartii Ra'aab jedhamtu galan gaafa beeku mana Ra'aabitti namoota akkanaa baasii jedheetu ajjeesuudhaaf isaan barbaada. Yoo kana Ra'aab namoota basaastota kana dhoksiteetu booda gaafa biyya kana qabattan waadaa naa galaa jetteen. Maatii kiyyaaf ana na baraaruudhaaf firoottan koo baraaruudhaaf waadaa naa galaa jetteen.
maal jedhaniini kirrii diimaa wayii fo'aa diimaa wayii mana kee irratti fannifadhu ijoolleen kees maatiin kees obboleewwan kee firoottan kee hundinuu bakka kirriin diimaan jiru sanatti seenuu qabu achi seenne taanan nuyi itti gaafatamummaa hin qabnu jedhaniini jedha nun koomatiin jedha amma maal jedhu hayyoonni mana kiristaanaa Ra'aab tana mana kiristaanaatiin fakkeessu mana ishee akkuma waliigalaatti mana kiristaanaatiin fakkeessu eekamsa waaqayyoorraa balaa waaqayyoorraa kan baraaraman warra achi keessatti hammataman akka ta'an ibsuudhaan isaanoo silaa uffata diimaa sana kirrii diimaa sana mana Ra'aab irratti kan mirmirfame sana qabu sagannata irra jiru bantii sana irra jiru maal godhee kirrii biraa barbaada deemu yoo gadi bu'an immoo ajjeefamuu danda'u du'aaf ajjechaadhaaf barbaadamaa jiru afurri xuraan isaan barbaadaa jira warra isaan barbaadan sana afurri xuraadhaan fakkeessatu addunyaa kanaan fakkeessatu jechuudha yaa kanaan mootummaa waaqayyoo ishee dhaalluun fakkeessine miti barnoota mana kiristaanaa keessatti malee waa'ee Israa'el bilisa ba'uu miti dhimmi keenya baay'ee waa'ee Israa'el yoo kaasnu manni waaqayyoo cubburraa hidhaa seexanaarraa akkamiin bilisa ba'ee mootummaa waaqayyoo dhaaluu qabaa kan jedhu agarsiifachuudhaaf yoo ta'e nala dhimmi seenaa Israa'el dhimma kiristaanummaa ta'ee miti fakkeenyummaadhaan garuu kana nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf amma jarri kun yoo gadi bu'an sagannata sanarraa carraan isaan qaban du'adha. Kanaafuu maal ta'uu qabu bantii sanarratti sassaabamanii carqiin achi jira. Bakka ooyiruu sana jira bara carqii dhumtu jechuudha. Kan uffatamuu qabu. Kan uffatamuu qabu. Kan uffatamuu qabu achi jira. Kan nama baraaru. Du'arraa mallattoon du'arraa nama baraaru achi jira. Maal godhiidhaaf gadi bu'aa ilmi namaa jedhaniiti. ol ka'iinsa furaa kanarraa namni akkamitti akka gadi bu'uu hin qabne barsiisu hayyoonni mana kiristaanaa tarii kanaan wal qabsiiftee wanni naa kaasuu barbaadde yoo jiraate carraa siilachuudhaafan.